Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayaa Show kun odeessa Maayaa Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee haaraa irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Kitaabonni mata dureen isaanii Silgoo fi Halangee jedhuun moggaafaman barreessaa Nurallaa Dafiitiin barraa'uun maxxanfaman eebbaaf qophaa'uu isaanii odeeffanne. Kitaabonni kanneen inni jalqabaa Silgoon kitaaba asoosamaa gabaabaa yoo ta'u, Halangeen ammoo seenaa Halangee gadaa fi ardaalee jilaa akkasumattis aadaalee walitti dhufeenya qaban irratti hundaa'uun qo'annoo gadi fageenyaan taasifame irratti bu'uureeffachuun barreeffaman. Kitaabonni kanneen ammajjii 19,2016 Yuunivarsiitii Arsii ganama sa'aatii 3 irraa kaasee akka eebbifaman odeeffannee jirra. Barreessaan kitaabilee kanneenii Nurallaa Dafii kanaan dura kitaabota walaloo 2 fagoo galmi kenna akkasumas Imaanaa Imimmaanii jedhuun moggaafaman hawaasaaf gumaachee jira. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni Burqaa Hayyuu jedhuun moggaafamee fi barsiisaa Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kan ta'e Namsoo Gadaa Badhaasootiin barreeffame eebbifamuu fi kitaabni kun ammajjii 6 bara 2016 magaalaa Bishooftuu galma Hiwa Sinimaatti ni eebbifama. Kitaabni Ro'oo jedhuun moggaafamee fi Artist Habib Kamaliin barreeffames Gurraandhala 16,2016 magaalaa Shaashamannee hoteela Jaalotti eebbifamuuf akka deemu odeeffannee jira. Gama biraatiin kitaabonni barreessitoota garaagaraatiin barraa'anii qabiyyeen isaanii adda addaa ta'e maxxanfamanii eebbaaf qophaa'uu isaanii odeeffannee jira. Kanneen keessaa kitaabni dhimma fayyaa irratti xiyyeeffatuu fi barreessaa Abdulqaadir Muhammad Jamaaliin qophaa'e yoo ta'u, yeroo dhiyootti eebbifamuun dubbistootaaf akka dhiyaatus odeeffannee jirra. Barreessaan kun kanaan dura kitaaba xiinsammuu ifaa ija dhokate jedhuun ummataaf gumaachee jira. Odeessi keenyaa kanuma sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.